Maal jechisi yeroo magabaabaadha baay'een turru. Kam isin? Nagaadhanit Nagaadha? tam Kam? Magaalaa? Kam? nagaadhan Nagaa? tam Kam? nagaadhan Nagaadha? nagaa Kam? fayyaa Kamati? nagaadhanit Nagaadha? tam Kam? nagaa Nagaadha? Kam? Jirtaa? Nagaadha mini? Nagaa. Kam isin? nagaadhanit Jirtu? attam Nagaadha? xiqqoo isheetu wayitu rakkisee guyyaa fattee kanaaf enneeti baay'ee immoo ariifatti sayyoo. Amma si danda'ametti tuunaa ariifachiistee dhimma wayiin qabadhiisee dhufee gidduu. Sitti bareedeeramu. Galatoom ulfaadhu baay'ee. Akka goonu garuma sanatti gooneetu aduun kun sirriitti hin deemini dafnee fa'aa goone deemta. Haa ta'u sitti namana. Waaquma daman wayyeessallee. Daman gaarii. Namnis gaariidha maal. Haa ta'u Haa ta'u. sirreeffadhuuti qottoo asumaaltee ammastiin. Kana mucaa baay'ee qaxaleedha. Baay'ee namatti tola. Waraabbiin isaa gadi iddoo biraatti waraabne asumatti nu fudhata. Dhagaan eessa jira? Waraabbicha amma dheengadda baay'ee waraabne kan si dhibee sinniin. Yoo ati keessa hin jirtu ta'e immoo faarfannichi hundi yoo hafe gaariidha dhaan jedheen faarfannichi hundi ta'aafu simboon keessa hin jirtu taanaan hin jedhe kan si dhibee sinniin. Egaa sababii matina dhiphisteen malee an baay'ee biiziidha. Amma yoo dhimma guddaa tokko dhiisee dhufee. Nan nyaatame. Nan nyaatame faarfataan kun immoo kanuma faarfataa warra kaan wajjin illee tokko mini gagamaadha na nyaateera na ajjeese. Maal na wayyo. Namicha kana gagamaa kanallee gogomsuun natti nuffata. Anis baay'ee mala hojii waaqayyoo immoo gatii si baasisa. Lola qaba. Dadhabbii qaba. Kanaaf jecha amma dheengaddaa kan si dhibe akka faarfannaan kun humna qaba malee nan bare beektaa. Tuma waraabaa yeroo ijoollee warri shubbisanis jiru warri na gargaaranis jiru. Tuma faarfannoo hundumti namaa tuma akkas jedhu ijoolleen ol keessa babbadan kan si dhibee sinni baay'eedha. Akkasidhanii gaafa isaan ijoolleen maal jedhanii dinqii ture beektaa humna qaba baay'ee. Ayyaanni sirra jiru ani baay'ee ajaa'ibsiifadha. Sababii man beekamne maleeti faarfataa hirphaa afaan gadi miti. Maali faarfataa hirphaa afaan nan dursaa man dibataan iyyuu. Sababii man beekamne malee isaanii harka meeqa caalta. Galatoomii baay'ee ol Ayyaanni sirraa baay'ee dhugaa. Ol dubbisa ayyaanni sirraas baay'een kabaja guddaan qaba dhuguman sitti maara jabaadhu baay'ee nu jajjabeessaa karaa nutti agarsiisaa warri nu fuuldura jirtanii. Kaameraama hojjechuu dideen kaameraama edda galgala ilaalee baheetu hojjechuu dideen jedha. Hojjechuu dideen jedha. Nan kakadha. Sana booda macaafa qulqulluu keessaa immoo luqqisii tokko hin jirtu. Macaafa qulqulluu dubbisuun immoo kanaaf nama fayyadaan guyyaa akkasii nama fayyadala. Luqqisii beekuun warri qoraman hagammadan kan jedhu wal qabsiisee amansiifadha. Guyyaa biraan tokko falma. Xiqqoo isheen jarjarti. Maal xiqqoo waa sirreeffachaa jiran itti fakkaata. Amma danda'ametti hojjetamee xumurame. Maaltu dhufe? Kottu meeshaa tokko. Kottu mee waa mareenna. Maal rakkoo jira? Rakkoon hin jira waa mareenna deem malee. Waa matee mareenna deem. Jechi koo baay'ee jarjaraa jirti arra malee muttasa guyyaa biraa argachuu hin danda'u. Maaliif beektaa? Baay'ee ariifachaa jirti suma himmaayyuu. Anis immoo nan jarjara beektanis ilmoo. Maal taa'e maaliif waraabnee maaf hin jira beektaa laa. Namni afuuraa qorumsitti baay'ata. Maal qoramaa ma jirra? Anamma
keessi koo gammachuu addaatiin guutameera. Waa'ee maali? Kaameraman sila ilaalee banee ilaalee iddoo ittiin filaawaletu isinumtas geenyaan ka'uu dide. Ka'uu madide bakka. Ciccere bakka. Maal jechuudha akkas Ka'uu madide. Akkas jechuun amma hin hojjetu jechuudha. Akka nama afuuraa tokkotti immoo kana gaafa yaaddu hojiin kun qorumsitti baay'achuun isaa maal ibsa? Hojiin kun hojii bu'a qabeessa ta'uu isaa ibsa. Hojii ayyaanni Waaqayyoo irratti argame laga ce'a hojiin kun. Isa firaan kee dhanna gochuuf jetta malee. Laga ce'a hojiin kun maaliif jette? Namni Waaqayyoo hin qoramu taanaan namni Waaqayyoo abiddaan qorameedha. Ani mee Abiddaan qorameedha. firaankii isa jedhan na gochaa hin jirtu miti. Hunde. Anis nama Waaqayyoo taatis nama Waaqayyoo. Moo akkas na gochaa hojii Waaqayyoo hojjechuu dhufne miti mallachuun keenya. Ani amma waan hin godhun beeku kaameraa kana. Maal ta'e? Dhugaa Waaqayyoon sitti himamu ganama dhufee ilaalee bane iddoo kanatti moo kanatti taa'ee ilaalee fide amma banuu fedhe atumta addana geenyaan hojii seexanaa laaliga. Achiin qabe asin qabe maal goota gaa? Gadi qabe sagalee kee gadi qabe mee mucaan nageessiniiti. Kun immoo maal ibsa? Amma waraabuu hin dandeenyuudha hojii kana natti. Waaquma biraa dhufe. Nu miti. Maaltu waaqa biraa dhufe? Waaqa biraa qorumsi kun waaqumatu nutti ergela. Maaliif maal godhaate maaliif? Namni Waaqayyoo hin qoramu. Na dhaggeeffadhu sitti hima. Na dhaggeeffadhu. Mucaa kana rakkina meeqaaniin iddoo fuukaali sana naaf agartuu fide. Nama Waaqayyoo miti. Nama Waaqayyoo miti. Lammaffaan argadhu isheen irra hin galtu taanaan immoo faarfannaa. Sagalee Waaqayyoo maal jedha? Maalimmoo haasa'uu jarri kuni nama fireeshii wajjin hojjechuun immoo kana badee. Maree maalii barbaada qophaa'imni hojiitti hin galanii. Warri gammadan harakkatan jedha. Akkasumatti ilaa agarte. Agartee seetan arraba qoratti hojjetaa jiru qorumsa. Warri rakkatan hagammadan. Warri rakkoon itti baay'ate. Warri rakkatan ililchiidha. Anum deema. Kaameraa kana birrii 500 hin bite. Qarshii 500 hin bite. Amma maal goona furmaati maaliidhaadha amma maal goona nuraabin gallatu nuraabin birrii amma kanaa baasee kisaara amma kanaa ta'e hin gallammoo maal jechuudha. Nama Waaqayyoo tokkorraati. Nama Waaqayyoo tajaajilu tokkorraa kun hin eegamu. Furmaanni kanaa maal jettee kamitti na gaafatta? Jilba. Anis galee Waaqayyootti bu'a atis galee Waaqayyootti bu'a. Obboleettiin keenyas galtee Waaqayyootti bu'a. Ishee maal goona? Amma waraabuu hin dandeenyudha. Mucaan kana akkaataan itti fidee dhufee lammaffaarra naan galtu nuuftu maalin godhan attamitti maal jechuudha kun? Maal jechuudha akkamittiin akkas ta'a? Maal kisaara amma kana ishii birrii kisaara jireenyi kisaara yeroon kisaara waan hundumtu kana maalin godhan? Hundee nama Waaqayyoo natti fakkaata. Wanti kadhannaa walii maaltu jira? Wanti kadhataan hin godhamne wanti kadhataan hin danda'amne maaltu jira? Inni waan hin danda'amne hin jiru garuu haala ammaa kana keessatti amma wanti falamu tokko hin jiru. Hundee mucaan kuni abbootiin keenya dur lafa kiiloomeetira 300-400 miilaan deemanii tajaajilaa ture. Qorumsa sana keessa darbanii Waaqayyoon tajaajilaa turan. Maalin ittiin jedhama? Maalin jedhama? Furmaata isaas itti atis galii Waaqayyootti bu'i. Isheenis Waaqayyootti buusu. Anis Waaqayyootti bu'u. Amma maalin ittiin jedha? Amma deemee maalin ittiin jedha? Dhaabattee nuyi gaaritti isheen maalin ittiin jedha dhaqee isheen akkaataa isheetti dhuftee beektaa? Waan biraan barbaachisu. Luqqisii mana amma siin jedhe itti midhaqi. Warri rakkatan hagammadan. Warri hojiin harkatti bade hagammadan jedha sagalee Waaqayyoo. Maal yeroo hundumaa kana ta'u? Maaliif? Maaliif ani? Gaaffii kana Waaqayyumaan gaafadhu. Maalin jedha dhaqee maalin ittiin jedhaadha amma? Baay'ee si dhaabachuun namatti. Maali tun sitti muumoo? Baay'ee roonatti deeme amma yoona akkoo jalqabuun irra ture. Jalqabuun illee gaarii ture. Xiqqoo kaameraatu inuma didee. Kaameraatu banamuma didee. Kaameraa mansilatti waraabaa ooletu banamuma didee. Maal jechuudha? Naan jedhee amma osoo waraabuu hin danda'u naan jedhe kan si dhibee sin dhibnaan waan amma kanaa ta'e dhufe sin waraabuu hin danda'u. Sorry.
Kanarraan booddee si argamuu danda'u. Harrayyuu akkatti dhufee natu beeka. Beekala amma anis kanaafidha kan hin baay'ee. Ammayyuu sa'aatiin baay'inatti deebi'eera beektaa. Maal naan jedhatti fakkaate namni qoramu haa gammadu jedha. Darbee immoo abboonni keenya lafa baay'ee deemanii maal jedhanii nu biraan ga'anii guyyaama biraatti illee akka isheen tole si jettu godhi malee naan jedha. Baay'ee dhiifama. Baay'ee dhiifamarrayyuu ani akka itti dhufee natu beeka. Naan qaqqabamu bakka har'aan booddee naan mijatuun. Ammayyuu sa'aatiin baay'inatti deemee yoonaa xumuruu qabna turre nuti. Waan akkasii immoo ati dursitee mijeeffachuu qabda. Erga ani akkasitti haala koo mijeeffadhee si dhufee ati mijeeffachuu qabda turte. Dhiifama guddaa kan biiziidha. Amma laa anime maalan godha dogoggora koo miti isa tokkos godhe maal gochuutu narra turedha mana. Amma siin ati badiin qabdu dhugumayyuu. Ila wanta goonu siin bilbilaa rakkoo hin qabu. Anarraan booddee waan hin qaqqabnatti fakkaatu. Harrayyuu dhimma koo baay'ee ni daddabarsee dhufe. Ammayyuu dhimma wayiif natti bilbilaa turan beektaa. Kanaaf nama biraallee barbaaddadhuuti hin gashadhu. Dhiifama guddaa. Kottu sin geggeessa waan biraa waan gochuu dandeenyu qabnuuni. Furmaatatu hin jiru beektaa baay'ee biiziidhaan yeroo hin qabu. Nagaadha. Kam jirtu? Kamati. Kamati. Nagaadha. Nagaadha. Tamati. Kam? Nagaadha. Nagaadha. Tamati. Asumatti.